Arrasii Oktoobarii 11 ji'a 2025 har'a gaaffiif shakkii kan hin qabne arguun amanuudha jedhan gabaa gurraachis aga dabalee akkasuma immoo karaa baankiis maallaqni baay'ee dabaleetu jira jechuudha. Kuwet dinaarii, baharee dinaar, Ameerikaa doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo akkasuma Dubaay diraam, Katar riyaal, Chaayinaa yeewwan, Turkii riilii, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Joordaan dinaaraa fi doolaara, Beeruut doolaarii, Oman riyaal, Ijiptiyaan paawundii, Suuziin firankii, Israa'el shekel, Saawud Arabiyaa riyaal, Indiyaa ruupii fi kanneen kana fakkaatan kallattii lamaatiin isinii qabadhee dhufeetii jira. Gabaa gurraachi meeqarra ga'ee ni hir'ise moo ni dabale? Akkasuma baankii irrattuu akkamii kan jedhu adda baafachuun nama rakkisa. Keessattuu gabaa gurraachi har'a kan kaleessaa irratti dachaa dabaleetu jira jechuudha. Akkasumallee baankiinis baay'ee dabaleetu jira. Kam akkasiin keessaa filattanii hin beeku. Akkasuma gaaffiin dabalataa tokkos immoo Awaash baankii akkasumas Oromiyaa baankii irratti karaa gabaa gurraachaa baankolii kana lamaan irratti erguun ni danda'ama jettanii warri gaafattan ni jirtu. Isa kanas immoo ni deebisna jechuudha. Dallaalonni maaliif akkasaan karaa gabaa gurraachaa Awaash baankii fi Oromiyaa baankii irratti erguu hin dandeenyeef didan deebisaa waliitiin ilaalla. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii baga jiraattanii jecha yeroo jalqabaaf gara mana kanaatti warri dhuftan sabiskiraayib gochuutiin maatii miseensa keenya ta'a. Akkasuma immoo guutummaan faamilii kee qofshaalee hundi keessanoo laayikii sheer gochuutiin asxaaba astaayitii keessan gaaffii qabdan yoo jiraate koomentii irratti ibsachuudhaan turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti bakki tokkoyyuu hin deemina. Warri laayikiin godhiini too sheeriin godhiini callistaan ilaaltanii yaatan immoo yaadachuutiin akkasiin laayikii gootanii asumarraan kabajaaf jaalala guddaatiin isin gaafadha. Amma kallattii himan gara oolmaa sharafa maallaqa guyyaarraa ittiin oolee meeqarra ga'ee meeqa dabalee karaa baankii akkasuma immoo karaa gabaa gurraachaatiin jechuudha. Gara lamaaniinuu dabaleetu jira. Kan Oromiyaa fi Awaash baankii irrattis immoo dhumarratti maaliif dallaalonni akka achirratti erguu didanii fi isiniif handeebisachuudha gaaffii keessa waan ta'eef aga xumuraatti na waliin tura. Akkuma asirratti argitanii jalqaba irratti kan ilaallu kuwet dinaariidha. Akkasuma immoo maallaqoota biyya alaa gara Itoophiyaatti jijjiiraman keessaa tokkoffaa irratti kan argamtu kuwetidha. Har'as tokkoffaarra isinii fideetii jira. Iskiriinshotii kana akkasiin amantaniif akkasuma immoo gabaa gurraachoo kan bilaak maarkeetiin laayivii irra jira. Dabaluu qannasuu kan danda'u akkuma asirratti argitan kana har'a Oktoobarii 11 ji'a 2025 jalatti ilaaluutii dandeessu jechuudha. Kuwet dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 554 tuqaa saantiima 46 oliitu jira. Kana jechuun gabaa gurraachi kan kaleessa irratti dachaa baay'ee akka dabalee jiru hubachuutii dandeessu. Akkasuma immoo karaa baankii daldala Itoophiyaa irratti kuwet dinaarri tokko guyyaarraa 451 tuqaa 0 saantiima 87tiin oliitu jira. Bahareen dinaarri karaa gabaa gurraachaa 451 tuqaa saantiima 13 karaa baankis bahareen dinaarri tokko guyyaarraa 390 tuqaa 0 saantiima 7 Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 169 tuqaa saantiima 60tiin olii jira jechuudha. Kana jechuun 70 galee jira jechuun nama dandeessisa. Baay'ee tokko dabalii gabaa gurraachi. Baankiinis immoo biraan hafu jechuutiin waliin kutaa jiru jechuudha jarri. Inni itti aanu Ameerikaa doolaarri baankii daldala Itoophiyaa irratti 140 tuqaa saantiima 89tiin olii jira jechuudha. Kunis immoo akka dabalee jirudha. Inni itti aanu paawundi sterlingii 226 tuqaa saantiima 83 karaa gabaa gurraachaatiin. Karaa baankiis immoo paawundi sterlingiin tokko 184 tuqaa saantiima 70tiin olii jira. Yuuroonis karaa gabaa gurraachaa 197 tuqaa saantiima 20 karaa baankiis 163 tuqaa saantiima 96tiin oliitu jira. Inni itti aanu Dubaay diraam karaa gabaa gurraachaati. Kunoo akkuma asirratti argitanis iskiriinshotii godhee irraatii isinii fidee jira. 46 tuqaa saantiima 19tiin oliitu jira. Karaa baankiis immoo Dubaay diraamni tokko guyyaarraa 38 tuqaa saantiima 37 olii jira gabaa gurraacha irratti. Inni itti aanu Katar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 43 tuqaa saantiima 50 karaa baankiis immoo 40 tuqaa saantiima 33. Chaayinaa yeewwan gabaa gurraacha irratti 23 tuqaa saantiima 79 karaa baankiis 19 tuqaa saantiima 38. Turkii riilee 4 tuqaa 0 saantiima 59 karaa gabaa gurraachaatiin.
baankii irratti 3.51 Kanaadaa doolaar 121.27 karaa gabaa gurraachaa. Baankii irrattis immoo Kanaadaa doolaarri 104.81 inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri karaa gabaa gurraachaa 109.88 karaa baankiis Awustiraaliyaa doolaarri tokko guyyaarraa 96.32 inni itti aanu Joordaan dinaariidha. Dinaara yoo ta'e dinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 239.18 karaa baankiis immoo 207.24tiin oolee jira. Joordaan dinaarri jechuudha yoo dinaara ta'e. Doolaara yoo ta'e immoo Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa 169.60 karaa baankii immoo 140.89 baankii irrattis ta'e gabaa gurraachaa warri ergattan Joordaan dinaarii gara doolaaraatti jijjiiruudhaan haala nama isinitti himi kanaatiin argachuutii dandeessu. Inni itti aanu Beerut doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa guyyaarraa 169.68tiin ooleetu jira jechuudha. Inni itti aanu Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa 441.73 karaa baankiis immoo Omaan riyaalli tokko 382.14 Ijiptiyaan paawundii karaa gabaa gurraachaa 3.57 karaa baankii 3.10 Suuziin firankii karaa gabaa gurraachaa 212.36 karaa baankii 173.0 inni itti aanu Israa'el shekel karaa gabaa gurraachaa 51.72 karaa baankiis immoo Israa'el shekel tokko 44.89 Saawud Arabiyaa riyaalli karaa gabaa gurraachaa 45.20 oliitu jira. Kunoo as gubbaarratti ilaaluutti dandeessu. Karaa baankiis immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko 37.56 oliitu jira. Egaa har'a akkuma jalqabarratti hidhee baankii irrattis gabaa gurraacha irrattis dabaleetu jira jechuudha. Maal akka ta'uuf qeeruun beeku fuulduratti Indiyaa ruupiin karaa gabaa gurraachaa 1.91 karaa baankiis immoo 1.66 oliitu jira. Sharafoota maallaqaa biyya alaa guyyaarraa Oktoobarii 11/10/2025 gabaa gurraachaa fi akkasumas immoo baankii daldala Itoophiyaa irratti dabaluudhaan haalan amma isinitti hime kanaatiin oliitu jira jechuudha. Inni itti aanu umarratti gaaffii isin gaafattan yeroo baay'ee irra deddeebi'uutiin Awaash baankii fi Oromiyaa baankii irratti gabaa gurraachaan ergachuutii dandeenya. Isa kana nuuf deebisii warri jettan jirtu. Isa kana isiniifan deebisachuudha. Gammaatti na wajjin jirtu laayik sheer gochaa dhaggeeffachaa jirtudheetiin abdii qaba. Awaash baankii irratti dallaalonni hin erganii jechuudha. Maaliif Awaash baankii daldala Itoophiyaa irra ni caala waan ta'eef warri karaa gabaa gurraacha ergan immoo persentii 100% kan isaan fayyadaman baankii daldala Itoophiyaati malee Awaash baankii miti. Kanaafuu yeroo isin akkaawuntii Awaash baankii irraa ba'itti kennitan hin fudhatani. Maaliif achirraa birrii kan isaan irratti erguu danda'anii baankii daldala Itoophiyaa qofa irratti akkasuma Oromiyaa irratti too jettanii warri gaaffii gaafattan Oromiyaa irrattis meeqaan akka jiru nutti miisallee yoo fooyyee qabaatee caalchisee sharafatee irratti illee ergachuu barbaannu warri jettan tokkoffaa irratti yeroo baay'ee isinitti himaa ture. Oromiyaan kaanirraa baay'ee gadi bu'aatti jijjiira waan ta'eef Oromiyaa filatiinaa isiniin jedhee ture. Akkasuma dallaalonnis immoo yeroo isin Oromiyaa irratti akkasaan isiniif ergan itti kennitan Oromiyaa irraa birrii hin qabnu isiniin jedhu. Achirratti hin erganii jechuudha. Guutummaa guutuutti Awaashii fi Oromiyaa baankii irratti dallaalonni isiniif hin ergan. Isiniyyuu gaafattanii mirkaneeffachuutii dandeessu jechuudha. Guutummaa guutuutti kan isaan fayyadaman warri karaa gabaa gurraacha ergan kun baankii daldala Itoophiyaa qofa irratti. Awaash baankii immoo baankii daldala Itoophiyaa irra ni caala. Isa kana immoo kan argachuu danda'u fi ergachuu danda'u warri karaa gabaa gurraacha argatan argatanii jirtu. Warri immoo gabaa gurraacha irratti ergachuu hin dandeenye Awaash baankii irratti kallattiin baankii irratti ergachuu dandeessu. Oromiyaa baankiin gabaa gurraachaafis baankiifis hin fayyadu jechuudha. Kanaaf kuni gaaffii keessaniidhaa fi deebiidha. Bakka isiniin galle yoo jiraate as jalatti koomentii irratti na barreessuu dandeessu. Gaaffii dabalataas yoo qabaattan kan kanarraa hafe viidiyoo kana hundi keessan please like share gochuutiin bakka jirtanitti nagaa fayyaa ta'a. Viidiyoo biraatiin aga deebinee wal arginutti baay'ee.